Nagafi ararri jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu hordoftoonni Faaru Studio biyya keessaa fi biyya alaa nageenyi koo isiniif haa baay'atu jechaa yeroo jalqabaatiif viidiyoodhaan isiniif mul'annee jirra jechuudha. Egaa Faaru Studioof namoonni haarataa like subscribe share godha. Chaanalli kun dhimma fuuraa hedduu isiniif qabatee dhufee jira jechuudha. Guyyaa irraa kan ammoo faarfannaa Abiyyuu jedhu Abrahaam Tarreetiin kan guyyaa kaleessa gadhiifame react irratti gochuudhaaf isiniif qabannee dhufne jechuudha. Gara reactitti dabarra jechuudha. Akkasumallee irratti yaadaa fi komii qabdallee silee barreessuu dandeessu. Dhimmi chaanalii kana kan hafuuraati malee dhimma foonii wajjin wal ilaallatu jechuudha. Radu feyon yadu karumma kena yada chesa radu feyon yadu gargar sakena yada chesa rara kena farfa chesa radu feyon yadu karumma kena yada chesa Radu feyon yadu gargar sakena yada chisa arara kena farfa chisa Anabba jaju sirratta narke jalala abba Anjalal isa sinne kamne isa danga darba Sintande simne miyifa wananko gadina bute Lafon tunjirre lafon arratti abbana taate Gati keeton arrabaayate Ani maal jedhee tambaasa gatii kee Tolli kee danuu na dhibee rakkisa Farfannaa konanii garaasi jeebsa Ani maal jedhee tambaasa gatii kee Tolli kee danuu na dhibee rakkisa Farfannaa konanii garaasi jeebsa Qualitiin isaas ta'e akkasumallee waraabbiinsaa actionoonni achi keessa jiran jechuudha. Baay'ee tokko kan nama hawwatanii qualitiin sagalee isaa akkasumallee akkaataa waraabbii viidiyicha kiliippichaa jechuudha. Wanta achi keessaa mamamu hin qabu jechuudha. Quality eeggatee kan waraabame akkasumallee actionoonni achi keessaa jalqabni isaallee akkuma kanallee jechoonni achi keessa jiran faarfannaan jechoonni faarfannaa sana keessa jiran jechuudha. Paaworii guddaa kan qabanii fi macaafa qulqulluu kan haammatan oolmaa waaqayyoo keessa namaati kan fottoksanidha jechuudha. Dhugaa yeroo hedduu jechuudha hangani Abrahaam Tarree faarfannaa sana dhaggeeffachuu jalqabetti jechuudha. Macaafa qulqulluu gingilchee faarfata jechuudha. Fakkeenyaaf jechuudha namoonni faarfannaa baratanii jirtu waan ta'eef faarfannaani karaa lamaadha jechuudha kan inni fudhatamu jechuudha. Haa ta'u malee akkasumallee macaafa qulqulluu irraallee kan namaaf kennamu jira jechuudha. Mucaa kanaaf yookiis immoo Abrahaam yeroo baay'ee kan inni faarfata jechuudha. Macaafa qulqulluu gingilcheeti faarfata jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ammayyuu taanaan hubannaa ogummaa kana caalu isaaf kennu jechuudha. As keessa wanti komatamu yookiis immoo dogoggora wanti jedhamu hin jiru jechuudha. Quality isaa kan eeggatee fi Kilippii bareedaa akkasumallee sagalee waaqayyootiin kan guute surraa fi simboodhaan illee kan faarfatamedha jechuudha. Kilippiin kun jechuudha as keessatti jechuudha. Komee hin qabu jechuudha. Lafa laafee dadhabatti dhuftee marga koo qabu Lafa abdiin koo dhumtetti tabbaba'uu dadhabu Ariifattee naa dhuftee lafan kufee harka facaasu Akka keetti eenyuree harkee
dadhabaa lafaa kaasu illee kooseetti hir'isu gargaarsi kee bara ijoollummaa har'as dhufee dura koo dhaabata yeroon taa'ee itti yaadu abjuu natti fakkaata abjuu natti fakkaata gargaarsi kee bara ijoollummaa har'as dhufee dura koo dhaabata yeroon taa'ee itti yaadu abjuu natti fakkaata abjuu natti fakkaata Aneen kuni anumti kuni aneen kuni anumti kuni aneen kuni anumti kuni aneen kuni anumti kuni esaatiin fidee ka'umsi koo eessaa Kesi kon maki farada ke tarresa Esaatiin fidee ka'umsi koo eessaa Kesi kon maki farada ke tarresa Ati warra humna qabneef humna Ati warra nama hin qabneef nama Ati warra abbaa hin qabneef abbaadha Ati warra iddoo hin qabneef kattaadha Kattaadha, kattaadha, kattaadha Kattaadha, kattaadha, kattaadha Kattaadha, kattaadha, kattaadha Kattaadha, kattaadha, kattaadha Faarfannaa eessaa akka waaqayyo nama fuudhee fi akkasumallee hanga eessaatti waaqayyo akka nama wajjin ta'u faarfannaa keessa namaa haaressuu fi keessa namaa yaadachiisu dugda duuba namaa oolmaa waaqayyo nama keessaa kakaasudha jechuudha. Faarfannaan kun humna guddaa fi paaworii guddaa qaba jechuudha. Maaliif faarfannaan jechuudha sirbarraa kan inni ittiin adda ta'e jechuudha. Humna qabaachuu isaati jechuudha. Humna qabaachuu isaa immoo humna akka qabu yoo amante humna qaba jechuudha. Kana jechuun faarfannaan kan hafuura qulqulluuti yookiis immoo kan macaafa qulqulluuti malee kan fedha foonii miti jechuudha. Faarfannaan namoota tokko paaworii fi humna hin qabu oolmaa waaqayyo si yaadachiisu keessa keellee hin haaressu jechuudha. Sababni inni kana ta'eef inni jalqabaa maal isinitti fakkaate faarfannaan suni sagalee qabaatanii faarfatu yeedaloodhaan faarfatu akkasumallee callisaniitu jechuudha. Faarfannaan kadhannaa qabaachuu qaba. Faarfannaan tumsoota qabaachuu qaba. Faarfannaan jechuudha ayyaanaan yoo kenname hafuura qulqulluutiin yoo faarfatame humna nama haaressa ormoota warra bakkee jiran jechuudha. Laphee isaanii tuqa osoo hin jaallatiin dhaggeeffadhu isaan godha jechuudha. Faarfannaan jechuudha yoo ayyaanaan ta'ee fi tumsa qabaatee kadhannaa qabaatee akkas jechuudha. Faarfannaan kun osoo ati hin jaallatiin sab godheessisaa baa jechuudha. Faarfannaa humna guddaa qabudha. Ayyaana nama faarfatudha jechuudha. Waaqayyo hanga dhumaatti mana isaa keessa dhaabuu faarfata Abrahaam Tarree jechuu barbaada. Egaa guutuu isaallee akkuma kana YouTube mataa isaarrallee ni jira. Namoonni guyyaa har'aa haaraa taatan like subscribe share godha Faaruu Studio jechuun barbaada. Akkuma ganagaa asirratti qophiilee garaagaraa isiniif qabadhee yookiis immoo channel kun isiniif qabatee akka dhufaa jiru asumarraan gurran isiniin buusa jechuun barbaada.